Harka fuunii kan jirtu kabajamtoota hordoftoota firooti. Ani nagaa godha. Isinis bakka jirtan nagaa akka taatan hawwii godha. Gara viidiyoo keenya irratti toon galiin turan namoonni chaanaala keenya sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa xiqqaa tokko maatii keenya ta'aa isiniin jira. Viidiyoon keenya har'aa bilbila SMS sobaa yookiin feekii ofiin ofitti erguun hojjetu keessan akkamittiin akka gowwoomsuu dandeessan kan isinitti agarsiisudha. Jalqaba aappiin tokko nu barbaachisa. Aappii kana chaanaalii teelegiraamii keenya firoota irraa buufachuu dandeessu. Amma aappicha banneetti fufna. Akkuma argitan aappiin kun koolii feekii fi meseejii feekii erguu ni dandeessa. Jalqaba kan bilbilaa yaalla. Kontaaktii keessaatii nama barbaannu filanna. Iskuujii kofol kan jedhu irratti tuqna. Sanaan booda seekondii 15 booda deebisee nutti bilbila jechuudha. Akkuma argitan taa'eera sa'aatiin isaa seekondii 15 booda deebisee nutti bilbila. Kunoo lakkoofsa kontaaktii keessaa filanneetiin deebisee nutti bilbileera. Cufuus banuus ni dandeenya. Ani ammaaf cufee nutti fufa. Amma immoo SMS feekii akkamittiin erguu akka dandeenyu ilaalla. Kontaaktii keessaatii nama nuuf akka ergu barbaannu filanna. Wanta namni sun jedhee akka nuuf ergu barbaannu immoo asirratti barreessina. Fakkeenyaaf an haay akkam jirta firoo kan jedhuun barreesseera. Ammallee iskuujii SMS kan jedhu tuqna. Sana booda seekondii 15 booda SMS deebisee nutti erga. Kunoo SMS ichi dhufeera. Lakkoofsa kontaaktii keessa filanneetiin nu ergame. Hayyee hordoftoota koo barnoonni keenya har'aa kana fakkaata ture. Kun Firooteejidha. Chaanaalii afaan isa guddaatiin teekinooloojii saba guddaa barsiisuuf dhaabate. Sabskiraayib gochuun afaan keessan guddisuu keessatti qooda fudhadhaa isin jenna.